addunyaa kanarra sababa malee namni nama hin jaallatu. Yookaan maatii isaa yoo taatan, yookaan fira isaa yoo taatan, yookaan qabeenya keessan, yookaan funyaan keessan, yookaan qajjisa keessan, yookaan jedhu mitiiree ishee akkasii ishee magaallee maal jedhu mitiiree nummoo gaa isaarraa adda kan ta'e isa magaala sana uume, isa ishee diimtuu uume, uumamaa Yesuus Kiristoos akkasumaan nu jaallate jaalala isa dhugaa isa faarfanna mee ililchituu fi gooftaa kanaaf. Sanuu faarfannu sanuu sirbinuuf kana warri hin beekne gooftaa akkasumaan si jaallatu. Biyyi si jibbeera ta'uu danda'a. Namni dhimma kee hin qabu ta'uu danda'a. Inni garuu dhimma kee qaba. Akkasumatti si jaallata. Waaqayyo tokkicha ilma isaa hamma kennutti biyya lafaa akkamiin jaallate mee iyyaati? Mee akkasumaan jedhaa? Akkasumaan jaallate galanni isaa haa ta'u. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Isaa akkasumaan isin jaallate kana idduma teessanii harka keessan bal'ifattanii faarfannaan kun faarfannaa turedha garuu hin dullu. Haaleluyyaa. Harrayyuu gaafa faarfadheena keessaa numu faarfannaa haaraa isinii faarfachuu jibbee miti. Meen nuti kun nu faarfanna akka keessa bal'ifadha. Haaleluyyaa. Beekuun keessan immoo na wajjiniin faarfachuudhaaf isin gargaarayyuu jedha na wajjiniin. Akkamii si jaallate Yesuus? Nama hundumaa si jaallataasi? Bara kana keessa bu'aa irratti kan hundaa'edha jaalalli. Tokkotu nuun godhiniif kan jaallate Yesuus duwwaadha. Galanni isaa haa ta'u. Gaggeessan bal'ifadhaatii daqiiqaa tokkos.
keessanii kaatanii dhaabbattu al takka. Haalelooya. Miilli keessan kun kan eenyuuti? Beeka Waaqayyootidhaa guddisaati. Haalelooya. Harka keessanii mool kaasaa. Harki kun kan eenyuuti? Jaallattuu Yesuusiini. Walitti reebaa ilillee guddaa isaati. Haalelooya. Akkamiin isin jaallate Yesuus? Akkamitti? Akkamitti? Funyaan kee ilaaleetu? Sadarkaa barumsaadhaa? Akkamiin hiree? Seetanatti maa kana dubbisaa ta'e kaasaati. Akkamaan na jaallatedha ayyaati. Haaleluyya. Faarfanna akkasuma jenne. Akkasumaan na jaallate jennee faarsinaa. Haaleluyya. Dandeessanii kan jettanii ol jechuu dandeessu mee? Mee jedhame kan jedhame. Mee kan jedhame. Haaleluyya. Wanti dubbii isin nukkoo achumaan fayyitu mee jedhame kan jedhame ol jedhame. Achumaan shubbisaa Yesuusiif kukuufaati. Nama daa shubbisu Yesuusiif. So